lafti sun maqaa keetiin jira taanaan minum maraga ichilim tanumayyuun beeytu garuu ijoolleen ta'e irra caalaan ijoollee biyya alaa jirtu manni isaanii maqaa isaatiin hin jirtu lafti isaanii maqaa isaaniitiin hin jiru akkaawuntiin isaanii maqaa isaaniitiin hin jiru so kun rakkinuma ijoollee teennaati beekuu dhabullee sun ta'in yaraasaachin chigirna biyya namaasabo bar karaa badiitii warra dhufuufi karaa seeratti warra dhufullee bilman qexa birrii baasa osoo halkanii guyyaa itti haasoyte itti himteen ummanni hin qabatu ummanni waan kana ani hin beeku nadhib anamma takka kan ajaa'ib jaarsa biyyatti gattee ilmaan achi gattee asii yaada dheeraa asii awurooppaatti janajjanti warra nama awurooppaa taa'ee shamara biyya arabaa irraa mallaqa nyaatu beekaa kan gootu inni biyyaa ilmaan isii waliin tangalaataa isiin asii akkamikaa sunillee rakkoodha maal wajjin haasoyte bakka asii fidaa piroosesii anasii xumura maal jedhe kana dhugaa itti fakkeesse isiin ni sobamti achi booda bakka an jiraa miree waa viidiyoo wayii irra taqin godhata kalas sanumaan doorisiisa sanii nyaata amma irra caalaan wallahi hedduun isaanii biyyatti amma mana fa'arraa gabbaran lafa fa'arraa jarri qaamarraa gabbaraa jiraatti jarraa dhugaa walitti ijoollee warra akkasii nama godhan sana nun argachuu hin dandeenyu. Ijoollee kam warra Awurooppaa rammaa eessatti argatte? Maafi mishkila qotontoo isaanii arga adiraasha hin gaafatamu jarri si koddoo jiranitti. Kun yoomaa fala qabanatti hin fakkaatu wallahi. Inni biyya kan isaan mul'atu footoon innaa kan innaa waraabani qophaa waraabamte ishii wal faana waraabaman miti. Eeko no wal faana waraabamuna wal faana waraabama. Wal faana maa waraabama uf waraabdee ergiti. Qophuma shiimoo itti butte shiinis wallahi. Mee takka viidiyoon baay'een asirra deema inuma deema dhiira biratti nagartu yoo miisenjera illee ta'e ufi akana yoo harkifte messenger beek si dho'isuu danda'a xiqqoo qofa si mul'isa sanuu si mul'isu akana dalgattiin harkisa kalas isima qofa mul'atan mul'atu yookaan ammoo bakka ufiisan ashangulliitii irra kaaya gaafa namaa ergee namaan gadhiisaa jechuudha ashangulliitii harkisee guddisee akka fuulli isaa waan tokko mul'annetti namatti ergaa yookaan kun irraa muruun qallaaliidha. Isima waraabbattu gaafa gaafa fi wanteetu halaaktu sana fi waraabbattu shi laatee ishiinis waraabbattu keessa jirti mi bakka waraabanii nuun beeytu gari lulaadiyaa xabaqaa durbaa bitti dabalanne xabaqaa dhiiraa bitti daballe ka Robson yeah Lima sigara jira lula waasi jagese ya baba na terra kaase kana ci di marat dai abba mana rat di ma rejection wasmara di ma tarwachu ya baata dalagu kaayof biya baate taanaan ilmaan kanke gargaari ne miti jaarsa keetis gargaari bar dhiirri teennallee rakkoo qabdi maali beeyta mallaqa guutuu fudhattu san ji'arraa yoo hin ergin sii kedhan in sodaachisa bakka inni na hiikurra ani abbaa ilmaan kiyyaatiin garagara bahee jiraachurra isii wajjin isa wajjin ilmaan kiyya guddifachuu naa wayya jettee mallaqa kana akka jiruun fuuteeti baruu fi waan tokko bitattu uffata tokko itti gad ergiti inni osoo waan takkaan godhee hoo jijjiiramni hin jiru bakka amma bar ani warri yoona achi anguma barbaada yoo ergaa oolanu biyyi bara akka jiruun jimatti deebi'e kalas saan jaanga as jala darbate 500 bite ijoolleen nyaattee dhuyde Silaan dhugaa jirtu sitti maa jiraaran fudhattee dhiiftee aannin kijibu
yoo kijibe rabbi na gaafata garuu dhugaa jirtu inuma hima waan argee fi waan anta dhagaa irra arge himaa harka caalaa jechuudha maa gurbaan tokko maal ta'e asiin dura gaafa ani takkaa dhiiratti kalaa'een beeku jetteen bar shamarrillee shawwadaa jiraan agarreet dhiirayyuu argee hin beeku akka dhaladheen jiratteen hayyee akkasii kalaas maarree taate hin dhaqe osoo nikaa ana dhiirtiin natti hin kalooytu jetteen nikaa hin hidhate itti kalaaye gaafa itti kalaa'u homaan jiran wanni inni Bakka dhiisi ati. kooy gaatuurra maal yoo saalfatte deemi ani isinirraa bu'ee addatti itti uummata kiyyatti no barumsi saalaan qabu barumsi saalaan qabu dhabe Ayyee ishii itti fufi dhageenne. ergasi homaan jiran kazzaan ilma walirraa argatan asitti ijoollee lama biyya galee isiin asitti haftee gaafa biyya galee amma warra isii kana dubbisuu dhaqe gaafa warra dubbisuu dhaqu mucaan itti marame isatti baabaa jedhe abbaan kee isa jetteeni miira duratti manii abbaan kee dhufaa jira jedhanii mucaan itti marame gurbaan waan jedhuun beeka wayisaan inni rifateeyyuu ufumatti qabe kaa maal godhare mucaan guddaan ufii ijoollee lamarraa argate akkasumatti bar ta dura isiin sobde san dhiise misi kan akkam goota mee shamarreen illee akkana gooti akkana dalaydii shamarrillee akkam goota Maal akkam goonaree zamanul aakhiri akkuma jiranitti waliin jiraatan malee. wallahi kana nama dhiban ulfaata Isinillee uma bultiin isaanii sossondanii sun bar. bultiin taane Garuu mee wanta akkasitti taa'imuti. Roobsan dhiirri hin kijibneen jira addunyaa kanarra jettee yaadda. hin jiru hatta nana gannan Ate garuu basic life kijibuun akkam hin ulfaatu. Waan kijibu hundee faa kijibu waan gurguddaa. maa kijiba bar biyya keessatti illee kunoo maa argaa turre anama biyyarraa illee gadee bee garuu duraan biyya kana ture malee man turre waa hedduu agarta kijiba asitti illee nagarta biyyatti illee nagarta amma yeroo ammaa kanatti wallaahi dhiira ana jedhetu dalagatee dayfee dafqa isaa saniin jaartii fuudha malee kun inuma heeruma jechuu dandeetta osoo gaafa sargii san isatti veeloo godhanii isitti suufa godhanii wayi faallaa ta'e amma wal jala tare warri mallaqaallee shamarran ta'e beeytaam wanni nu jara harkat dachaaneef malla inni jara harkat deebinaan nullee jara harkat dachaan gara deemnu dhabne hin rakkanne Maal mallaqaatiin dalagattu akkuma isaa dubartoonni dalagatanitti. dalagataa jirra abbo asiiniin fuunaa gara kana kutti jara waa godhata harka caalaa amma warri biyya arabaa jiru dhiira caala shamaratu waa godhata manas haa ta'uu lafas haa ta'uu waan tokko godhachuu irratti shamaratu caala dhiira amma sa'a kana keessa hedduu ulfaata dhiirri ganzaba ofii hurkee dayfee fidee lafa bitee mana ijaaree jaartii fudhachuun kijiba Amma gaafii takka si gaafadhu hal sanaalee akka dhuunfaa keetiitti. Ati ta'e ijoollee raggattu kan maalirra ejjettee raggatu? ani ufaa yaadattuuf uf dagatte ijoolleen waan biyyaa baateef saninuma dagatte amma fakkeenya nam tokko biyyarraa gaafa ka'u kaayyoo wayii qabateeti ka biyyarraa ka'u cal jedheetuma lubbuu fi tanaan biyyan beeynetti hin dhaqu afaan hin beeyne giddii wanni baratuuf biyyatti namaa gadi ta'ee hin jiraadhu ilmaan tiyya namaa gadi taatee hin jiraatiniif biyyarraa ka'ee uf jijjiiraaf biyyarraa ba'a gaafa as ga'u hoo dagate san hundaayyuu amma takkatti malaalan warra asirra ture warra asirra asirbu maali kanniin haaroon illee dhufte tiktookii kana banatte bakka asumarra ol baate
kana saniin hin jiru osuma akkana taatu tokko caasirraa hin xalabatti achi booda keessaa wal dubbifnadhanii keessaan dhaqanii haay huuy waliin jedhan achi miisenjera galan kalas dhumate wanni dhumate. warra amma gruppii waan akkana irratti meenshin si godhu kanaaf ilaalcha akkamii qabdan? warri meenshin isaan irratti na godhu baru ofiin dalaganii jaratti na qajeelchan. Taniif maal yaadda? Waa'ee nama tanii maal yaadda? Qalbiin ta'e maal yaadda? nama ka meenshin natti godhu kana moo amma warra duraan viidiyoo waraabaa ture ani irratti waraabu ka amma ammoo viidiyoo waraabuu dhiisanii meenshin ma qofa na godhantu jira. sababa viidiyoo ani jara irratti waraabeef jecha meenshin irra na godhan jara san dhaqee wayitan irratti waraabu malee nama biraa irratti meenshin na godhan malee ofii dalagaa akkasiisan dhaabanii jiran ka duraan dalagaa turan jechuudha. Private jala galchan viidiyoo duraanii viidiyoo nurra dalagde kaasi jedhan ka kaase hedduudha. Bakka sirraanii karatti deebi'anii jechuudha. Akka duraanii sanbar amma xiqqoo anatu dalagaa biizii na godhe malee silaa guyyatti 3-4 oola. La ay gara tokkotti